Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuutu asiin kana lafatti jiisan utuwati kana asin dhiitu kana asin lafatti daddarbanii xureessan jechuudha. Mana odoo ati jalaa guurtuyyuu manni isaanii qulqullaa'u jechuudha. Mana ijoolleen jirtu. Immoo yoo ati immoo sa'aatii takkaaf sa'aatii lamaaf isaan duraa deemte manni maal akka fakkaate si eegu atuu beekta. Yoo ati galgala qulqulleessitee raftee ganama lafaa kaatu maal akka fakkaatu atuu beekta. Almuun mucattiin kun jechuudha deemee yoo an deebi'u jette manni hundi gala babbaxamee na eega jette. Uffanni kun asitti darbame, meeshaan itti nyaatame kun achi jira, kun as jira. Bakka wanti hundi shintibeeti hundi xuraa'ee na eega jette. Kana amma kaa achi deebiteellee raftii hin arganne. Maal gootire kana qulqulleessuuf kaate. Kana hunda qulqulleessee yoo rafuuf ka'u sa'aatii lama ta'uu ka'etti. Sa'aatii lama jechuun akka kennaa sa'a 8 jechuudha. Amma gaafa kaane as hojjedhee achi hojjedhees narraa hafaa hin jiru kunis maalumatu na oofee jedhe ufumaa kiyyaa mataa kiyyaan ofii mari'adhee ammallee gaafa sadaffaanatti deebitee jette. Achidha hin abeenu naan jettetti. Hin deemu jedheen jette. Maaliif hin deemne naan jettetti. Siin maaliif hin deemne naan jennaan. Gaafa kaan achitti mana isii hojjetaa bulee. Asitti hojii kanas namni hojjetu hin jiru. Anatu achi as deebi'ee hojjeta. Achi hojjedhee asitti raftii hin arganne. Maaliif si hojii deema? Ani ka dhufeef mana keetiif malee mana biraatii fi mitiin jedheeni. Hin deemu jedheeni. Yoo akka mana lama hojjedhu barbaadde ammataan biiroo na geessi jedheen jette. Achiin gaafa sanarraa loltee waan an godhisiin jedhe godhuu qabda. Inshaallah jechuu qabda. Naan jettee loltee aartee sannatti hin deebine. Amma garuu baay'ee nan dubbistu. Maal gochuun qaba ergasii nan dubbistu baay'ee. Namtitti sanillee yeroo bilbila waa baay'ee haasaan hin dhagaa yeroo tokko jettee. Bakka ijoolleen kenna jechuudha yeroo baay'ee jalqabuma waa of hin barsiisina. Jalqabuma of hin barsiisina. Jalqabumarraa didaa waa wayii. Wallaahi jalqabumarraa didaa. Amma jalqabarraa waa wayii yoo isin barsiisan haaluma saniin akka itti fuftan barbaadan. Haaluma saniin akka itti fuftan barbaadan. Mucatteet akkatumaan naan jedhee yeroo jalqaba biyyaa dhufu hin beeku bishaan boombaa kaa meeshaan dhiqan kana akkoo bishaan biyya keenyaa bishaan mana tsaasi'ee jette. Hin dhuge jette. Isa dhugaa ture jettee daa'imman dhuguna argan jette. Gaafa kaan immoo ijoolleen namni firaa wal bira dhufaniimi gaafaan dhugu samaa kana dhugida bishaan kun dhugeen dhugamu naan jedhan jette warri duraan beeku warri keessa ture jechuudha. Achi gaafa sanirraa dhaabee kaa'ilaandii dhuguu jammare jette. Gaafaan kaa'ilaandii dhuguu jammaru kana maal naan jetti ati duraan bishaan kana dhugidaa miti amma maa dhuguu dhiiste naan jetti jette. Gaafa isin naan jettu sooqidda jedhaa saniif hin dhiisee jedheen jette. Jennaan maassi godha reemaa maassi godhe hagadhaatu dhugaatuma jirtaa naan jette jette. Mee ilaala waan san waan argan haaluma saniin haa itti fuftuu barbaadan malee waan sanirraa akka deebitu hin barbaadan isaan. Of eeggataa kan hin deemaa ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Dhannaa kanaafi obboleettiin keenya kunillee jechuudha haaluma saniin ofirraa kutte jechuudha. Odoo haala sanii yookaan gaji 4-5 kan itti fuftu ta'e haga mana 3 baatutti akkasumatti hiriyyaa isii saniifis hojjetaa deeme hojjetaa mana kanas hojjetaa akkasumatti itti fufti jechuudha. Akkasuma itti fufsiisan jechuudha. Hin dadhabdii miskiina wanni si yaadan hin jiru. Sinigalee odoo isii yaadde mana namtitti kaan hojjechiiste as deebitee mana isii sin hojjechiistu yookaan dhiisii kana bor hojjedhu jetti. Kanaaf jechuudha ijoolleen baay'ee warri gara fira isaanii isin ergan gara yookaan haadha isii isin ergitu gara ilmaan ofii isin ergitu gara hiriyyaa ofii isin ergitu ishee hin jedhina. Wallaahi ishee hin jedhina dida. Hin deemina hin hojjetina. Dhugaan isin hin jedhu. Annaa kanaaf ijoolleen keenya mirga keessan jechuudha diduun. Isin kan dhuftaniif malee isiitiif malee mana lamaaf miti. Mana lamaaf hojjettuu lamatu barbaachisa malee hojjettuun tokko mana lamaaf miti kan fudhatamu jalqabumaa kan isin fidde biiroorraa jechuudha. Isa kana sirriitti beeytanii ofirraa dubbachuu qabdan. Sodaa malee
kunis hiriyaa isii waan taateef yookaan ilmaan isii waan taateef yookaan haadha isii waan taateef jettanii wanna akkasiisan akka mana isiititti ilaaltanii ka hojjettoo jiraattan ka miidhamu isini malee isaanirraa wanni hir'atu hin jiru isaaniif faayida malee isini galee isaaniif faayida. Kanaaf ijoolleen keenya yoo mana diqqaa ta'eetineen isini mari'achiisanii maallaqa sii kenninaa yookaan mana kana qulqulleessiteetiin deemtee manni kun immoo natsaa ta'eetiin haga isan qulqulleessitee dhuftu kan qoshaashofne yoo ta'e yookaan hojiin kan ulfaanne yoo ta'e kan waasii herreegan yoo ta'e kasitti tolu yoo ta'e hojjedhu. Garuu immoo dirqama kanas hojjechiisaa sanis hojjechiisaa damuuza mana tokko hojjettu mana lama hojjechuun sanuu immoo san hojjettee kanas hin dhiistu. Harkan keessa sa'aatii 8ttis mana sanii os deebite manni kun yoo ka qoshaasha'u ta'e qulqulleessuun dirqama keetti hirriba dhabde jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkanaa irraa sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha barumsa isiniif ta'a. Yeroo baay'ee wanni akkanaa hin mul'ata jechuudha. Fuudhanii deemaniini achitti kan hojjechiisanii jiran jechuudha. Akka godaansaatitti maatii wajjin deemtee yookaan torbee tokko akkas waan achi teettoo ta'e ni hojjetta dirqama sun. Hojii malee biteettaan hojjetta. Garuu immoo guyyaa fuudhaa siin deemaa beenu siin jedhaa achis hojjechiisaa asis deebitee hojii kana addaan kuttee isii hojii deemtee deebitee immoo hojii kana ka xumurtu ta'e achittis hojjettee kun miidhaadhaa seeraanis dhorgamaadha jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkanaa irraa of eeggadhaa dirqama keessanii miti kun jechuudha. Dirqama keessanii miti mana lama hojjechuun nama biraatiif isin hojjechiisuun mirga hin qabdu didaa ishiin jedhina. Waan akkasiin gootu waa isin gochuu hin dandeettu. Kanaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa obboleettiin keenya kun egaa asiin ooddu rakkoo hin qabu. Asiin ooddu yoo si dubbisuus baatte yeroodhaaf si dubbisuun isii waan oollee booda waan ta'eef kanaaf na dubbisuu didde jettee akkasitti hin deebine eega didde akkuma didde sana itti fufinsiin jedha. Baga diddee maaliifi kun haqarrattis jechuudha seera irrattis dhorgamaadha. Kanaaf ijoolleen keenya jara sodaaf waan hin dandeenyetti dhiibdan irraa of eeggadhaa of qusadhaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.